jaarsa sanarraa dhabde Oromootti naa kenni bira naaf dhaabbadhu. Intalli kun akka dhattee mana madaamaa hin galle, akka dhattee harka namaatti namaa wajjiniin hojii hin hojjanne, ofiisiitii waan Oromoon 50s 10s olitti buuseen tokko jettee balbala ishee banattee itti seentee mana ishee balbala qollofattee irraa baatu tokko hagoonuu fi amaanaa sitta ta'u obboleessa kiyya qaalii keessaa inni sii dawwaleen ture onlaayinii irra jirtu siin jedha obboleessa koo. yaa doktorii yeroo hedduu silkii karaa keessaa kanan kaasanii nageenya ofiitiif sodaatan yoo faanjii faayidhanii itti darba jedhanii homaa rakkoon hin jiru suni waan jaarsonni nutti hin dhufte irra dhaabannee amanullee bakka Oma jaarsonni itti nutti hin dhufte bakka itti dhiifne hin beeynaa waan walii jenne hin beeynaa oma jaarsonni nutti hin dhufte irra dhaabannee murteessina akkasuma waan nama murteeffamuu miti inshaallah inni miskiina lafan badu ani by the way miskiinan Dubaay taa fuura dhalaatiin jiraatu sana miti ijoollee kenna warra halkanii guyyaa geeftuu kennuu gidee isaan dhalaa kana viidiyoo waraabni cinqan irraan kaanne ijoollee keessa hedduu keessa kadhadha nama sodaadhaan by the way rabbiin malee waan nutti fakkaate hin dubbanna dhugaaf yoo jiraatte homaan taatu Gobas, maasha. homaa rakkoo qabu ilaalla inshaallah. Galatoo. Wanni kabajaan Booda tursiisee walatti barbaadu maqaa dubbattee iyyitu kanaa fi gaafgaafis mirqaantee dhugaa nama himtu kanaa fi rabbii si tursiise itti siifaa dabalu. Carraa sadaffaa kan akka guyyaa maayyii namni niyyate hedduu jira farmanaa asilitti koottaati. Akkaawuntiis kun akka qeerootis ni jira Itoophiyaatis ni jira karaa hundaadhaan kanatti waltajjii carraan arruma. Galatoomi Dr. Aslii Onnee Sabaa. Hayyee sirriitti haa ta'u. Galatoom abebe kiyya. Hawwi yaalina ishiis waliin jira waan akka rakkoon hin jiru rabbi akka keessa yaa baasu inshaallah. Akka kee ati akka hundattuu hin dhabdu yoo hara dhabdellee boru akkiratti hin dhabdu. Homaa rakkoon qabu namni dalagatee waa lafaa qabu waan dhabeen qabu. Namni yoo hara dhabellee borumaayyuu waan himatu nama kasasu qabaachuun bareeda beeyta. Homaa takka hin yaadin yoo hara humna qabna jedhanii si dhooggatanillee yoo rabbi si baase silaa si baase rabbi si haa baasu. Yoo si dhooggatanillee homaa rakkoon qabu takka keen dhabdu irraan kaayatin inshaallah. Hundaafuu rabbi Inshaallah. Waan biraatii miti yaa rabba tokko nama dhibba lama yoo kannineeyu warrumaan suudiitu maallaqni san deebi'e rakkoon hin jiru. Namni dhibbi lama riyaala dhibba waa takka wayii shaayitti dhuydaniimi baay'inni waltaati. Doctor. Oh. Bila addaan irraan kutanii bal. Dhagayaa albaar dubbataara. Laa wanni baana abdii gaazexeessaa baana. Jana qaba gurbaan. Suuraa beeraa olii qaba ofaa oolami karaa beeretti daawwalte. Mawtuwaa oolaami ma. Sagaleen hin jiru bakka nagaa dura. Ayya ishi nagaan godha. Ayya galatoom abebe kiyya galatoom. Wannan mutattin mugaa jirti awwa mugaa jirti arab. Alaikum hundi keessaniyyuu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hawiyyan baga nagaa dhufte bareeddu koo. Baga nagaa wallahi baay'ee gammade qeerroo bira isa argee bakka hin deemte waan jedhu qalaan hin gammanne ishee baga gammadde sanyii ta'u haqa kan keellee rabbiin si faa galchu abshir. Amiin amiin ishee wallahi warri suudii galatooma waanan isiniin jedhu hin qabu dhugaa rabbi seenaa daladdaniimni. Munir keenya galatoome dhiyoo kana torbee tokko keessatti. Jira sagaleen inni dhagahame. Yaa himaali rakkoo teeknikaati barra rakkoo teeknikaati waan biraa keessaati barra. Taap koppiliing ishee maa jirtu kunuuti keessatti koppiliing ishee. Taap godhame. Ati uga deebi yeroo tokko si bilbilamee na fakkaata wanni. Wallahi.
Abo share goda copy link goda share copy link tap mali kuma shanta milli na kuda dabdani ummatu makami Odoo miila kanaatu na jala tarteellee beektaa akkuma beektanii gara miidiyaa tokkokkii kana fayyadamuu dhiise. Waraanni hawwii irratti ka'ee gara Kaayiroo kanaan asliitu dhayaa ture. Waraanni Dubaay kun ammoo jajjabaatee beektaa aslii afoo dhaabataa ture. Haa ta'u amma hawwiillee waraana san keessa waraana gara hawwiitiin gara Itoophiyaas waraana laafaa ture beektaa. Amma rabbiin hawwii achi keessaas fide waraana addunyaa sadaf kaatu hin dhoofna. Walumaa galatti hawwii koo ani sagalee siin taane awwal marraa nama sagaleen ta'in hawwi kan miilanaa kana keessatti. Kanaaf hawwii koo waa hunda darbitee as geettee jirta abshirii ati jabdu. Warra Dubaayitti waa siisee moo? Laa simaaf sheekka maaltu waanatti godhina fakkaate miidiyaa amma uma tokkokkii jedhan kana na jibbisiise. Sheekka maali maafsi? Sinamatu wayinna tokko. Murgashanii jibbe walumaa galatti miidiyaa kana fayyadamuu dadhabee gara tokkokkii. Hawwii biyya gurraattii san keessaa isi baasee ati magaalti tunillee amma faranjii taata inshaAllah 15 booda garuu adabbiin tokkoffaan dhuftee kaatee dhuftee akka jaartii pirezidaantii maammee sanitti keesingii. Lammaffaan jaalanaa qabdu lana yaallashuuf fiqir maglat ibsite jaalanaaf qabdu. Sadaffaan amala kiyya keessa maal sitti tolaa itti hafuufu maal jibbita haa dhiisu waan dhiisuu qabuu fi waan itti fufuu qabu. Sonika amala kan kee yoo sitti mu barbaadan lafumatti sitti maani na hiccitiidha naadha manaatti malee tamalkaatii no problem qixaatu no anas gaafat ummanni lee beekuu qaba umara ko qabde doktori ka ummataati ke qofaa miti ya agar lejino habibti waan kontraata na fura dana se tanatti heerumte mala ibsi inde yalla hada ya agar leji kono kana ma dhuunfati miti inde Wanja binar kasi tahu nama ka. Yalla. Kakak simparsa, kau simparsa kan malah kan kecil rakon kamu. Rakon ber, nama jarti keti mi wan kan ketef, amala kan kera kan jibu. Nama jalatan rawan badahin arganu sanafta mala. Sanam hindi tarakon kamu, ha? Unduma amala kiye jalatan itayra habibti. Atayra itu. Oma sudah tidak argine itu nama jalatan itu mana argani. Woi miskin negara. Miskin apa? Mal hadis wajib bertangkap dan ordofton harusnya. Lama fasa na sim farsa ko mal jenis na farsa di saka jarti mamme sanan fesi goda kot eda ko ekot waliyan nayu ati saloni guya saloni galta halkana saloni gala man kras ira wal argu da dam neba Amerika Ethiopia nu sita jiru biya baka Baka ka ende maufsa. Kot ifat amsina. Ifat amsina se gare da. Kot Di mate akka. Kasi gara ni namni jar. Itu tu. Ayo. Ini sampai sini. Subhanallah.